Ashamaa akkam jirtu kun weebsaayitiidha. Weebsaayitii hojiidhaaf nu qophaa'e yookaan immoo poopulaayivii namoota jalqabuudhaaf jettaniif weebsaayitii namni isin affeeree isiniif erge yookaan immoo liinkii nama sanaa tuqxanii banta asirraa argattanidha. Weebsaayitiin kunis immoo banuudhaaf kan nuti goonu isteepiin inni jalqabaa bakka kanarra filannoowwan afur qabna appicha buufnee gara hojiitti galuudhaaf jechuudha. Liinkiiwwan afurtu jira bakka kana. Liinkiiwwan arfan kana keessaa tokkosaa filannee jira nuti kanii appicha buufnu jechuudha. Fakkeenyaaf amma liinkii tokkosaa tuqee isinitti argisiisu fakkeenyaaf isum jalqabarra jiru kanan tuqanii yeroo liinkicha tuqu haala kanaan naa bana. Kunu haala kanaan naa bana. Sana booda maalan godha jechuudha. Bakka kanarraa download immediately kan jedhu jira jala kanarraa isa kana nan tuqaa jechuudha. Yeroo isa tuqxan haala kanaan Play Store yoo ta'e Play Store, App Store yoo ta'e App Store isin filachiisa. Sana booda isin tuqxanii gara Play Store yookaan immoo gara App Store keessanii ni deemtu jechuudha. Erga achi deemtanii booda bakka kanarraa dhuftanii install kan jedhu kana tuqxanii appicha ni buufattu. Achumaan immoo kunoo haala kanaan appichi isiniif bu'a. Install isiniif godha. Sana booda maal gootu jechuudha. Erga appicha buustaniin booda kunoo amma appichi bu'ee jira. Gara duubaa deebiin isinitti argisiisa. Kunoo appichi bu'ee jira bakka kanarra galee jira. Bu'ee jira amma maal gootu gara weebsaayitichaatti deebitu jechuudha. Yoo appicharra jiraattan yeroo lama gara duubaatti yoo tuqxan gara weebsaayitichaatti isin deebisa yookaan immoo telegiraamii yookaan immoo liinkicha bakka tuqxanii buustanirraa deemtanii gara weebsaayitichaatti ni deebitu yookaan yeroo lama gara duubaa tuqa yookaan immoo kana keessaa ba'atii deemaa weebsaayiticha keessa seenaa jechuudha. Sana booda weebsaayitichaatti erga deebitaniin booda amma kan isin isteepiin itti aanu maalidha? Akkaataa kamiin akkasiin galmooftanidha waan ta'eef isa argachuudhaaf immoo kunoo viidiyoo bakka kanarra jiru isa kana ni tuqxu jechuudha. Viidiyoo filannoo seenaa kan jedhu kana isa kana tuqxanii amma immoo gara itti aanutti ni deemtu yookaan immoo viidiyoo isa lammaffaa argattu jechuudha asirra.